قافت ما دبي قافته وارد وارد عبد الله بركات شيخ قافي أنقاب بالما تكان كوا أيه أو هم مال ديرا كن هاتو لا بوليس كن هاتو لا كن هاتو كان غاستر هاتو لا كن أيه takka gaafa takka maallaqni amata lama dura kumni sadii takka nan dhufe ani zakaraa biyya arabaa kanaan jira suudii. Kumni sadii nan dhufe. Akkaawuntii irratti. Akkaawuntii irratti maallaqni akkaawuntii irratti dogongoraan kum sadii seene riyaala kum sadii. Riyaala kumni sadii na bu'ee ani isa kana abbaa erge hin beeku. Akkaawuntii boo wanni hojiin baasu chugubatti nama naqe. Nama nagahii baasaami. Hin baasu gaaf takka mallattoo gaafii dura mallattoo gaafii bakka silaa maqaan abbaa ergee sun itti barraahu mallattoo gaafii naa godhaa jira. Maallaqni sun amma amata lama isa san masgiidaa kennuufis dhiiroo abbaan dhufee na gaafataa jeetiin dhiisee waan sanirraa si gaafachuuf takka. Baankii warra baankii gaafatteeti malee inni kan irra seene yoo ittiin laalaan fudhachuu malee yoo nama amanamaa ta'e yookaan maallaqa san warra baankii gaafatte. Warri baankii biyya tanaa kun maallaqni osoo ati hin beekne akkamitti irra seenaa jaaniiti biyya uummanni arabaa kun akka tokko anillee waa dhabeen gaafa na dhugaadha. Yoo abbaan jala dhufee jeetu maalitti dhiisanii. Wallahi dubbii ajaa'ibaati. Ati eessa jirta Suudii? Riyaadii jira. Riyaadoo jiraatte dubbii tana Sheek Jaabir gaafadhu mee? Sheekota jiru gaafadhu. Okay, kana isaan gaafadhu. Kana isa gaafadhu. Akkasii amma takka gaaf takka namaatu gaafadhu naan jee kana. Sila gaya itti fufi. Gurbaa takkaatu intala takka fuudhe. Fuudhe ayyee. Wal didanii namni biyya teenya kun mana murtiirra wal beeysaa mana murtiirra wal beeysanii abbummaan seeraa osoo qaadiin tahin hiikamtee jirtaa deemii jeen osoo mana murtiirra waliin jiranu. Gaa'ela kee diine jeen abbaan seeraa. Gaa'ela kee diinee jira gaa'elli keessan diigamee jiraa jeen. Silaa ni harraa qabu kun hin hiikne isin sun deemtee heeru. Ayyee. Bakka sanarratti kan ni harraa qabu kanarra maaltu jira amma sadeeraadha wanni kun ammaan ta'e. Awoo hiikijii ofirra hiikijii ati hiikijii hin hiikamne wanni badii dalagu jirti. Sirrii miti. Hiikijii ofirra eega hiike booda taana hareetti ni kaa godhattu. Akkasi abbaa. Wallaalummaan akka nu godhu jirti. Ilmaan wanni gartee ilmaan badii hedduu. Kana musiibaa ajaa'ibaati. Ayyee. Ayyee galatama eessaa naaf ta'e. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ishee jirta? Jirra nagaa fayyaa. Jirtu? Jirra dhiyaadhu mee abba fayyaa. Dhiyaadhe akkinje? Maal jettu? Gaafa biyya arabaa tana dura deemnu ittifaaqa amata jaatti walii gallee ittifaaqeedha. Eenyuun? Faateedhaan. Faateedhaan ayyee. Amma Muhammad afurgise jettu gani jette yookaan rabbitti si madaalaan jette beeyta. Duraan ama jaa walii galtanii amma hin taane dubbiin amata afurgisee geesse magaliyette. Amma galii jette adeemgadde akkam waliin jenne jennaan amma guyya san gara ta'a jennaan gara hin galu akkasuma jette ammoo yoo ati arra gal jette walumaan galanii mee haqiiqa waan hanganaan jedhee gosa nama agarsiise. Ayyee.
أما تجانا عن جت قصنا إنه بدت يا أبو بتي كذي كديو هيه أما مو غني نانجي تيجا أني بكتيروا سنتي كو أنا فني أكمل مديرو ما أدنى رجلا يوني فين أكمدراني سنتي هاتو جدي دجلا الموسي قبدي المو ساجي قبدي تكابلا ما زيدا أو قال يا أبا قال سنجد ونكون علاقة بارك كان مثلا يقول هو يسرد شيء أنا وارد دولة قاعدتي ولا جينا يو إني هنجلين جيز نتي سواني في لاس المرتبط بالرأي يو إني جالي سنجي مول مقال تبغي تقول لك تنقل سياجي هذا كنيته إيه قالين جان مالف ونكون الدو علاقة غاري بتي أما تأفر جه قال ربي تيسي مدة سنجت قال يوبلي صغير كغير إن شاء الله ربي سيالافس قال بيت الله خير ربي يرميك يا ريس إن شاء الله أي قالتهم جزاك الله قالت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم الشيخ؟ نقاف يا قال يا حاجة في لمن كذا بتشورو قاف مول فكرتو. أيه يعني قاف تكوف أن ناتو كهيرومي بيجي تجورا جار سيارة مو بيجارة بحنا ديمي بيجارة بحنا ديمي جار سيارة سواير تولى بني سمبي كم برو كنا تيجا ورتا بني سوال دوا إن بدا كوا وجر كتني. بيجي رمتي سين لقيه ilmoo takka dhalatee badii deemte. Ilmoo takka dhalatee biraa deemte kara biyya arabaa dhufte. Inni ammoo ni jaalata garuu achuutti bitti maddi dabarsa eerte inni immoo ni jaalata yoo kun fedhu. Na dhagaye inni ni jaalata. Akkatti inni ni jaalata immoo yoo kun fedhu. Isiin ilmoo takka dhalatee gara biyya arabaa dhufte. Naya keenan ee ko dibee kaadi leete firraahite. Ayyee. Garuu sababa isa akka firraatti bittimte sittin himne ani sababa kanaafin isa jalaa bahuu deema sin qabdu beekte. Ayyee. Achi booda biyya namaa keessa amma seerumtee amma farraffa fayyada. Ilmoo as gartee ni kaan kanamticha kanaatti jedhamu kanamticha kaanitti wani gaang tokko fara. Mee kana jalaa deebifnaaf shabakaan kee Illee nama faana immoo nama tokko nama hin qabne. Ayyee. Lama faana immoo intala takka kan qabne heeruun mun barbaadu taa abbaa sin qabne haadha sin qabne obboleessa sin qabne adeera sin qabne nama ni haa godhu nama biraa isni goote yoo kala sheekha yoo kala ne isa haala kamiin haa godhachuu dandeessu. Isiin amma eessa jirti? Isin biyya namaa jirti biyya alaa jirti biyya ormaa jirti heeruma barbaaddi abbaa sin qabdu obboleessa qabdu adeera qabdu nama wayii wakkalattee isinii gootee akka ni haa godhanii barbaaddi sheekha wayii jechuudha nama ammoo sheekha. Nama fira isiin ta'in jechuudha ammoo sheekha. Nama isiin fira isiin ta'in nama sheekhaa isiin amma biyyaayis baatee jirti. Abbaan qabdu haadhan qabdu obboleessan qabdu abbaan qabdu haadhan qabdu obboleessan qabdu adeeran qabdu tokko hin qabdu akkasuma miti. Tokko hin qabdu waan qabdu obboleessan qabdi ammoo ni haa heeruma barbaaddi. Achumatti nama sheekaa tokko nama nagayaa wakkalattee heerumuu dandeesse. Ni haa godhu. Ishummaan ishee godhattee namni sheekha tokko laga odii godhattee ni godhatte rakkoo qabu akkas ita warra akkasi fatwaa godhee jira. Ayyee jazaakallahu khayran. Gaafii tokko faadhaa sanis irraa jirte inshaallah. Gaafii takkaffaa rakkoo isaanii hin beeynu isii rakkoo isii hin beeynu isiin odoo inni jaalatu odoo inni isii fedhu
isiin isa biraa deemuunu baaxilummaa badii guddoo ilmoota kodoo qabduu fi biraa deemuun kasaaraa hamtu san gubbaan deemteeti nayii keetteeni odoo inni gartee isii jaalatu faksiif irraa goote baaxil ni kaan ka jaarsa duraatu irra jira shakkii takka malee akkas sigalee abbaa Salama yoo gaafatan ammoo sababni isaa wajja dabaate yoo gaafatan yaani hin dalagatu faa yaani warra isaa irra ta'a faa waan akkana kana sababa hin dalagatu warra isaa irra ta'a. Inshallah waan fala hin lakum loo yoo. keezii faate ni beena ayyee. Si miti ayyee assalaamu alaikum. Waalaikumsalam. Ayyee gaafat. Akkami nagaa? Fayya alhamdulillah. Nagee qabda? Fayya alhamdulillah. Nagee qabda. Ilkeen kaafaa? Silkii daarektii mootana. Taanuma nagee waa kaasuu jijjiirra. Kaasumatti jira bar. Wayra irri barraa isa haase. Raqama daarektii kanuma hin dalagu faa 38 sana afre. 30 hin dalagu haa immoo haa inni daarektii hin dalagu. Amma bara laayif irra jirtaa barati imma. Hara gaafii deebii. Akkara keessaan innis gaafachuu fedhee raqama daarektii naa jedhe. Kara keessaatiin gaafachuu fedha. Akkara keessaatiin gaafachuu fedhee itti saanaanis dawwalaa raqama kanaa jedhe. Raqama amni amma cufaadha. Haa qabaddu raqama. Raqama kana Nairoobii qabaddu ayyee. Hayyee naa hin. 254. Shan. Lama 54 jette. 254 hayyee. Torba takka. Takka. Ammas takka. Takka. Takka abbaa afur. Akkan nama sedih. Aku hayyee maasoo. 2956. 2956. Ya. Hayyee kana ta'u mitiitiin dawalaa. Ayyee inshallah. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee. Jeekan nagami. Fayya alhamdulillah. Ika maa gibirra qabu gurrannaa qabadhu mee gaafii xiqqoo takkan qaba. Daawun jechuu jiranii gurra qabachuu tana daddafigaa yoo dheereste ani immoo hin danda'u. Gabaabs. Ayyee. 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 Wallahi waan kana murtii godhuu danda'an achuma gartee manguddoo achiitii fi sheekota achii gaafadhu inshallah wanni kun natti ulfaata dubbii faksii tana. Wallahi an takka ana tanan beeku orma ci jiru gaafadhu. Assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullah.
Seex Noori. Akkamitti nageera? Fayyaa alhamdulillah. Gaafii takkaan gaafadha gaafa jaartiiti yaadiidhaami? Yaadi maayyee. Naaf gaafa fayyaa kun eegaanii wajji turrellee dhabee amma torbaa saddeet keessa ilmaan sadii wajji dhallee beektaa? Ilmaan sadii gisee wajji dhallee amma gisee lama dhallee sadaffaa irratti takko galchinee biyya arabaa irraa lamanta gisee sadaffaa gara koradde nurraa baasii naan jee ilmoo kana gabaatuun hin taatu rabbi naman biisu dhalleetuma irraa erginaan jeen achi booda dalaganna lakkii maqinaan bitachuu fedha ilmoo kana firrumaa baasii naan jee lakkii obboleessan baqaa nan dhiistu osoon irraa baasu jiru yooniin du'e rabbii xiyyaa maaliin jaan jeen jannaani anaatu qabrii akka gabbu'ee rabbii firaa deebisaa hamna naa qabrii bu'ee rabbiif deebisaa kanna jee obboleessa kana keessa anaatu malik mootiidhaaf deebisaa kanaan jee eeysa dhufe dhagaye ati biyyeessi gannaqani eeysa qabrii gabbu'ee malik mootiidhaaf deebisaa kannaaf nan iddoo leenuu haa shubba qaxabbatee eegaanse yaa aya oofeye akkasittiin jeen lakkii ga'anii kanan beeku hin baasuun jeen baasuu baannaan sumarrattiin fuudhee onnee teessi oowwisaa naan jee mataanuudha yoo ilmoo tana baafne deemfuudhiin jeenan guddifadhu nu dhageeffadhu haa yoo ilmoo tana baafne sirra fuudheetumaan masaanuu sirra fuudheetumaan garaa si oowwisa jee Jabakaan kee kunis gaates. Ammumaan sirra fuudhan anjii yoo ilmoo tanan baatu. Haya ammumaan sirra fuudhee. Haya duwwaa ati maal jetteen? Yoo ati ilmoo tanan baatu sirra fuudha. Haya duwwaa maal jetteen? Sirra fidee mataa turkutaa garaa ta'u. Ati maal jetteen? Wallahi takkaa miti deem habbaa afur bakka takka fuudhiin jeen anuma sirraa na eegi malee habbaa afur yoo ta'e bakka takka fuudhiin jeen. Ayyee. Amma gaa akkasumas deemeetuma fuudhee amma ani mana arabaa keessatti na dhukkubee dalagullee daddabee warri arabaatullee rakkinan qabu kalaftiifi nan jee guyyaa kudhan oliin taane ni beektaa. Akkasitti inni iddoo na dhukkubu kana inni fuudhee aruusa taa'u jira. Akkasitti amma madama saniin galee dalagaallee daddabee dalagaallee daddabee mana taa'ee baatii sayilan tanka hanqa rabbiin addaan lama na godhu jee hanqa shira kana gargaarre hanqa na gargaarre masuu ballee gideen aboo firaan na geesse na irraa kafali jee deem geelota kan bira galinaan jaa geelota duba na fuudhee garaa na fudhee si gideen jee annan na qoqalaaf kaseetiin nan dakhalu naan jee nan dakhalu jee gaasin dalee sin dakhallee jeetiin kalaaf dhalee gargaarsa rabbiitiin rabbi naa laaffisee dhalee ilmoo sanillee guddifadhee guyyaan dale kuma lamallee naa kannee manguddoo irraa fuudhe waan dalaa ammaas 800 takkallee naa achii booda kalaaf dalagaalleen haalli naamichaa widee ammaas mana deebi'ee dalagaarra jira obboleessa. Mucaa kanaa wajjin mana jira qabameetiin rabbi na baase uummata kana harkaa'e waan ergiin jeen. Ani obboleessitti maallaqa naa kanuu didee rabbi naa erguu dideessisee erguu hin danda'u. Nama saaligee qoraddu tiiviin erganaan jee jaartii isaatiif inni walitti hidhaatanii lachii bitatanii beekaa. Akkasitti haamma kuttee innillee qabamee biyyattillee galee antana tana jidduu ilmoon tiyyallee guddifadhee biyyatti ergadhee alhamdulillahi fayyaa qabdi biyya jirti tahee ammaan tana ol deebi'ee beekaa. Yaaboo adamana kiyyaa akkatti rakkadhee naan jee 500 irraa bishaan irratti dhufe suudii. Gizee dhufe amma kiin jeen gaafarraa nafeeti bultiin teenya walitti hin deemtu. Waraqaa firraa naa kanneen jee namni rakkoo fila san keessa na dhiisee ilmoo teetii wajjin naa fayyaa hin qabne akkan na dhiise waanaaf dawaan qabdu birraa waraqaa naa kanneen jee niin balleesse.
في دلت دقيقة في دلت أكيد همت ورقة سيفين كان وصل سيفين كانوا نانجي هاي أجيت ديزه ورقة ينلي كادي ترجع كادي لي مسلمان في النهاية إلمان دله أنا بكده انزل تورانجاني مسلها سنين اللي في تاني إني كان قرتلا ورمو ورقة ينوان نفين قرتبي ورقة ينها هذا إلمان دله أنا على تركم فرنسا كانوا ما في إيش هاي نانجاني بيتا أما إني خلاص وارمان أنا سبنا رخيصة خلاص موني كتبت الفصل أو كشين على كميني ده كشيون هتين كميني أتجاه ثم مالي نانجي قباب سمعت ده كشين كنيه وكان عندك تنجي ده فلا كوبا تيجي ثم ما ولي كمنا أنا نانجي ده لقي ما لقنا كني بقول سكستانا جدي هاي بياتكو أحاول لسه قباب ساق يرو أرانا وبراتي أحاول لله هاني سكلين دي يوم مرمتي سكلين ده سني مرمتي قباب ساقتي هيا كفتي خلاص بيت هيا ما رايتي خاتي ما هريتي يوم كل يوم يقولي نيني كما جاني نراقي بلدون جن هيا تراقي بلدن أنجي ثلاثة دينا راقي بلده شيخ براد دولان هذا الجيران أنجي كم جت نجرا منجر إني خلي فرا قدتي نراقي بلدو جيتون سيخه فراق بلدن أنجي ملا فيه خنا نجني فراق بلدن أنجي يوم كان سينجي أما باتي لما درا لما متكاجنا كم مسألة مسألة خلافات ورجالين يو غرتك بلد جيني بوا ورجال جرا ورجالين هي خير شكابا نه تلفونك هي دايركتي فردوتي نادول إن شاء الله أما نكان كان وجرا هاي ما رباطي لا كان يلا كم أيه ناقن يلا كويس خير لما شنافر لما شنافر يتمي تربة تك بافر تربة هذا بي تك بافر تك دي دمي سجل شنتا ميجا دي دمي سجل شنتا ميجا ما هي هذا شنتا ميجي أيه شيء هكذا تيرين دولا هذا لا توم